آمين. kabajamtootaaf jaalatamtootaaf maatiiwwan waaqayyoo kan amaanu'eliin amantootaa kan afura qulqullootaa kan kiristaanota jedhamtan maatiiwwan haadhatiin qulqulleettii dubaroo maariyaam akkam jirtan akkam sa'aatii kanaaf daqa kana geessan aamiin. waaqayyo akka badii balleessa keenya nutti hin lakkaa'iin akka gaarummaaf gara laafummaa sa'aatii qabnuuf daqa qabnu nu gahe maqaan waaqayyoo kan ulfaatee kan kabajamee kan ol jedhamu haa ta'u aamiin. akkasuma isa biraa waamnee isheen biraa kun dandeenye haadha isaa kan taate haadha saba hundaa qulqulleettii dubaroo maariyaam galanni ulfinni haa ta'u akkasuma ergamtoota duukaboota qulqulloota akka aangoo isaanii samirratti galanni ulfinni isaaniif haa ta'u aamiin. akkasuma daawwattoonni yuutuub chaanaalii tokkootii hundumti keessaan baga nagaadhaan dhuftan chaanaalii kun sabiskiraayibii laayikii gochuudhaan kan na duukartan hundumti keessaan galatoomaa waaqayyo keessan sana eebbisu ammas demoo koosinitti tole laayik sheerii gochuun dagatina na jajjabeessa na waliin tura bakka hirtan hunda waaqayyo gooftan sana eegu asoosama afuuraa jaalala onnee irra cuuffame kan jedhu asoosama kutaa tokkoffaa qabattee dhiyaatara. asoosama kun wajjin koosinitti tole na waliin ta'a turtii gaarii. ana nama baay'ee magdaloonni cubbuu baay'ee kan na hojjechiisan hafuurota hamaa gosa torban irratti waliigalee na gaddisiisu turan. namni guddaa ta'ee akka nama maraata lakkaawwamee jiraadha ture. kanneenis fiiganii na dheeffani malee natti dhihaatanii rakkoo koo na gaafachuuf kan na dubbise na wajjin kan nyaate kan dhuge ayyaa intala kana jedhanii sobaan kan hidhaanaaf xaxu nama biyya koo tokko illee hin turre. maatiin koo na dheefu na tuffatan na dhiisanii jirani. bakka fedhe oolee yoon bule jiraadhe dhiisee anaaf nama dhimma qabu tokko illee hin jiru. silas maatiin koo na tuffatee yoo na dhiisanis ormii maal godhinaan jedha. jiraattonni biyya magdalii fiiganii yommuu ana argan ilaalaa bittaan seexanaa sun nutti dhufte kinoo jechuun quba natti qabanii na jalaa baqatan. guyyaa tokko daandiirratti daandii joraa yommuu barbaadu akka harraagessaatti iyyuu akka waraabessaattis iyyuusu akka sareettis dutaa osoo deemanuu fuuldura kootti namoonni baay'een kan duuka koo yoo jiraatan namni umuriin isaa naannoo waggaa 30 tilmaama miidhaginni bifa isaa madaala kan hin qabaanne gara koo yommuu dhufuu jiruun arge. akka nama fayyaa qabu qalbiin xinnoo natti deebite. dhaabbadheen hubadheen ilaale akka waan nama beekuu natti fakkaate. foon koo laala'us lubbuun koo na beeka. namni kan fuula isaa ifa gara kootti dhufaa jira. gara kootti siiqee fuula ifa isaa hin gaddine maraattuu jibbamtuu jedhee osoo hin tuffatiin osoo hin balfiin gara kootti dhufe. namni inni jalqabaa isaa qofa na ajaa'ibsiise. bakka dhaabbadhee hin sossaane. geeddummaan kaanee namni kun isa hafuurota hamaa isin jedhe bahaa jedhe. namni sunis sagalee hamaa cimaa adda ta'e qabu tokko amma hafuuricha keessa koo lixe yeroos na sassaaqatu natti beekama. qeensa miila kootii eegalee hanga rifeensa mataa kootti na warare. wanti adda ta'e tokko akka waan uffata guutuu baafadheetti yeroo narra danguugamu bifaa fi sammuun koo yommuu akka waan daqiiqumatti yommuu qulqullaa'u natti beekame. kana ta'a yaade hin beeku. ana saaqee miira namaa ta'uu kootti guutuma guututti natti beekame. yemmuun ol jedhu reefu gara koo dhufee kan ture sagalee qorichaa lubbuu koo keessa qabu sun kan dubbate. namni sun akkuma fuula isaa ibsutti harka isaa guutumatti bal'isee na fuuldura dhaabbate. uummannis isa akka mootii kanniisa marsanii jiran sun hundi iji narraa hin buqqisne dhugumas ajaa'ibsiifatan.
Namni sun ana lakkoofsa namaatti lakkaa'amne hin qabne waliin dubbachuunsaa keessa kan koo imimmaan na hudhe. Abbaa fi haati koo na dagatan, Waaqayyo garuu inni na fudhate. Seeqni isa akkanumaas miti, seeqni kolfus miti, kan jaalala onnee dhugaa fi kan abbummaati malee. Garuu sa'aatii kana namni harka kee nama waamee hafuura malee mataa akka dhaabe na darbee osoo hin beekin daddarbamaa deemee miila isaa jalaa gonboofamee miila isaa dhungachaa imimmaan koo osoo cobsuu miila isaa irraa gonboofamee hafe. Maariyaamii ka'ee cubbuu keessiif dhiiseera naan jedhee harka isaa mirgaan ol na kaase. Isa duuba dhiirota baay'eetu dhaabbatanii jiru. Isa duubas immoo dubartoonni baay'een dhaabbatanii ni ilaalaa jirani. Anis ka'een isaanitti makamee seenaan booda eenyutu isaanirra adda bahare. Gooftaa koo fi Yesuus Kiristoos jaalala inni qabu mee anaaf hubadhaa. Dheekkumsaa fi gidiraa hafuurota hamaa sanirra salphaa sanirra meeshaa ta'icha seexanaa ta'uu sanirraa kan na hiike jaalala Kiristoos qofa. Jaalalli onnee isaa dhugaa kan baay'ee na dheersu darbees na ajaa'ibsiisa. Caalumatti nan tuffanne kan ture amma. Lafa gooftaan koo ooluun oolaa, lafa inni bulus nan bulaa. Sagalee isaa akka miidhagina fi bishaan sooressaa nama jala jedhamutti akkan lakkaa'amu kan na taasise isaa. Waan ta'eef amma lubbuun koo foon koo irraa adda baatutti jaalala isaa onnee koo irratti cinqifamee guyyaa keessa guyyaa dhibbuu fi gidiraa san dhufe yommuu kana naan jettu morma ishee gadi cabsitee maddii ishee lamaanirra imimmaan ishee lolaastee guyyaa bohoi keessa ol fakkaattee saniin booda morma ishiif harka ishee lamaan keessa of buufattee jilbee ishee irratti adda gonbooffattee bohuu eegalte. Dhugumaayyuu isaaf jaalalli adda ta'e qabdi. Malees goota jaalala Waaqayyoo kan beeku. Kan dhaanamsanni qofa bahaa qoricha kan beeku namni itti dhukkube irra fayyaa miti. Barsiisota koo barannoon koo wal quunnamsiiseen ol jettee akka itti naaf fuftu miira laphee cabseen gaafadhe. Alas mannis callisanii tasuma mana haadha Maarqositti kadhannaa taasisne waan jirruuf odoo keessatti sagalee sokka tokkollee hin dhagahamiin ani rafeen kan jedhe barsiisaa seenaa fi Maariyaam Magdalaawii kan jedhamu haadha seenaa taate faana mana duubaa karaa mirgaa teenya jirra ol jedhee yoo laaltu fuullee ishee akka duumessa cobuuf ka'ee ulfaatee seerri imimmaan ishee inni duraa ammas hin banne ija ishee garmalee diimatee fuullee ishee daa'ima baala doobbiin reebbamte fakkaattee buhaa jirti. Guyyaa san yommuu isaan qabaman mana warra maraattotaa turan gooftaan immoo fakkeessota kabajamtoota duuka bu'oota wajjin mana Alaazaar waan tureef nutis immoo waan nyaatamu qopheessinee turre. Ganama sana Yerusaalem hunkuramte yeroo gadi baanee nama keenya nama tokko hin jiran yeroo kanas hojii hojjannee jirru dhiisnee daandii magaalaa nama geessu qabannee akka namni bineensi duubaan ari'uutti fiiguun namoonni baay'een kan uffatan gatanii kaanis immoo meeshaa fi muka baatan darbachuun jaarsonni qoraan gurguruuf baatan ofirraa darbatanii hamma hin jiran seena ta'uuf ture jecha gara magaalaa walakkaatti gurguruuf dhagaa daawwattoota YouTube chaanaalii kan kootii. Seenaan kun isa tokkoffaadha. Seenaa lamaffaan itti fufa waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Yoo isinitti tole itti fufa, yoo isinitti tole hin hafa. Kaayyootti jalatti naa barreessa. Like, share gochuu hin dagatina. Turtiin keessan turtii gaarii hundumti keessan dhaggeeffadhaa. Nagaan tura amma walitti deebinutti turtii gaarii.